Welcome to Grade 9 Biology Unit 4 Part 16. So baga nagaan kara barnoota biology kutaa saglaffaa boqonnaa afuraffaa nagaan dhuftan arragaa paartii 16ffaa laalla. So we start from these 4.10 methods of birth control. Karaalee ulfa ittiin ittifnu jechuudha. Karaalee ittiin ulfa ittifnu laallachuu irraan tana. So before we proceed to our today's lesson, don't forget to like, share, subscribe this video, okay? Okay, let us proceed our today's lesson. Okay? What can prevent unwanted pregnancy? Maaltu pregnancy ulfan barbaachin itti sun fayyadaadha. Gaafin tun jechuudha. Okay? Okay, as little as 4 weeks after giving birth, it is possible, though unlikely, that woman may conceive again. Yoo xiqqaate torbaan afur booda ifa dhalte booda ifa ilmoon jalqabaa dhalte booda haati takka carraa ulfaa'uudhaaf carraa deebitee konsiif ta'uudhaaf yookaan immoo irra deebitee ilma argachuudhaaf qabaachuu malti jechuudha. Okay? Frequent breastfeeding may reduce the chance of conception. Harma hoosisuu jechuudha. Harma walitti fufiinsan amma hoosisuun carraa ulfaa'uudhaaf yookaan chaansii conceptionidhaa gadi buusaa jechuudha. Ni hir'isaa jechuudha. Sababni isaa maaliifi yeroo haati takka ifa dhalte booda yeroo ulmaattis haa ta'u yeroo ulmaa baate harma kana saffisaan amma ilmoota yoo hoosifte maammarii gilaandiin hojii isaa bifa qabatamaadhaan hojii gaggeessaa jechuudha. Yeroo maammarii gilaandiin akkasitti aanan oomishuudhaaf hojii qabatee jirutti hormooniin kun killee bilcheessuudhaaf hin cinqaman jechuudha. Killee bilcheessuudhaaf saffisuuf eegaluuf hin cinqaman jechuudha. Hin rakkatanii maaliif xiyyeeffannaan isaanii harma san keessatti aannan cobsuu maammarii gilaandiidhaan aannan cobsuu jechuudha. Dhanachi harmaadhaa keessatti aannan qopheessuu maammarii gilaandi jedhama. Maammarii gilaandiin aannan kana oomisha. Dhannachoonni yookaan immoo hormooniin kunilleen aannan kana baay'ina aannan kana oomishama aannan kanaa kanarratti xiyyeeffannaa waan godhaniif killeen akka bilchaattuuf carraan kennaniif jechuudha. Yoo haati takka sirriitti ilmoo san osoo adda hin murre saffisaan amma yoo hoosiftu taate jechuudha. Carraa ulfaa'uudhaa gadi buusaa jechuudha. Haadholii akkasitti hoosisan keessatti. Nevertheless, it will be possible to have a children about 1 year interval. Yoo kana ta'uu baate carraan amma tokko keessatti ilmoo lammaffaadha argachuudha ni jiraataa jechuudha. Haati takka amma barana ilmoo dhalte amma tokko ifa ilmoo isiin dhalte sun taate booda ilmoo biraa dhaluu dandeessi jechuudha. Ulfooytee. So because of that, most people do not want or cannot afford to have many children as this. Irra caalaan namoota kanan hayyaman jechuudha, kanan jaalatan jechuudha. Amma ilmoo irratti dhalu, ilmoo amatarraa dhalanii daa'ima ofitti heddummeessuun kun hin fedhan jechuudha. Namni addunyaa kana irra jiru guutuun ilmoo ofirraa xiqqeessuu fedha jechuudha. So kanaafuu ilmoo walirra dhaluun sun ifa kan fedhan taate maal godhanii all human communities hawaasni ilma namaa hundi therefore practice some form of birth control to space out birth and limit the size of the family. Kana jechuudha tokkoon hawaasa uummata addunyaa hundi isaanii gocha karaalee ittiin ulfa ittisan kana practice godhan yookaan immoo hojiirra oolchan jechuudha. Itti fayyadaman jechuudha. Maal godhuuf
to space out birth daa'imman addasiisuuf daa'ima baran dhalattirraa haga mata lamaa sadii ilmoo biraa akka hin dhalanne taasisu to space out birth jechuun kana and limit the size of a family saayizii maatii teetii yookaan ijoollee teetii jechuudha. Ijoollee afurin dhaluu qabu yoo ta'e fakkeenya afurin dhaluu qaba shanii ol dabarsuun qabu yoo ta'e space out goota jechuudha. Karaa birth control yookaan immoo karaa ittisa ulfaa contraceptive method jechuudha fayyadamtee family planning gidhaan yookaan immoo karoora maatiitiin ilmoo kan ifirraa ittisuu yookaan immoo saayizii hamma ilmoo maatii tante keessatti dhalatu qabdu tan murteessu ta'uu taate jechuudha. Hawaasni addunyaa muuxannoo kanaatiin practice godhaa yookaan itti fayyadamaa kan turuu isaati jechuudha. Okay? Family planning method could be natural or artificial. Karoora maatiitiin contraceptive method yookaan immoo ulfattiin kun karaa lamaan jira. Karaa natural karaa uumamaatii fi karaa artificial yookaan immoo karaa namtolcheetiin jira jechuudha. Okay? Okay. Some family planning methods such as condom can help prevent the transmission of HIV/AIDS and other sexually transmitted diseases. Gartee malli ittisa ulfaa family planning tokko kanneen akka kondomiidhaa kun karaa lamaan nu fayyada. Tokko HIV/AIDS akka transmit taane nurraa godha. Inni lammaffaa immoo HIV qofa osoo hin taane dhukkuba daddarbaa karaa wal tuqaatii qaama saalaatiin daddabartu hunda nurraa ittisaa jechuudha. Maal godhee birth controlii itti dabalee jechuudha. Namoonni tokko maatiin tokko faamiliin tokko kondomii yoo fayyadaman takka maatii qusannaa maatiiti. Lammaffaa dhukkuba daddarbaa akka HIV fi dhukkuba daddarbaa karaa wal quunnamtii saalaatiin dhufu kanallee ifirraa ittisuu danda'u jechuudha. Okay? Okay. Family planning or contraception reduce the need for abortion. Karoorri maatii yookaan immoo adeemsi karaa ulfattisuudhaa kan contraception jennu kun fedhii abortionii yookaan immoo ilmoo ofirraa baasuudhaa kana gadi buusaa jechuudha. Especially unsafe abortion. Keessattuu unsafe abortion kan jennu karaa ulfa baasuudhaa kan qulqullina hin qabne kan miidhaa garaagaraatiif dhukkuba daddarbaa garaagaraatiif shamarree teenyisan saaxilu jechuudha. Unsafe abortion yeroo jennu abortionii yookaan immoo ulfa baasuu karaa hin yaadamneen yookaan immoo eegumsa hin qabneen jechuudha. Kan of eeggannaa hin qabneen. Kan yeroo ofirraa baafte shamarreen takka jechuudha. Karaa of eeggannaa hin qabne yoo ofirraa baafte balaa garaagaraatiin saaxilamte jechuudha. Haga lubbuun gagga'amuu geessi jechuudha. So, okay. Family planning reinforce people's right to determine the number and spacing of the children. Karoorri maatii kun namoota akka isaan mirga hamma daa'imman dhaluutu qaban murteessanii guutuutti mirga isaan ittiin daa'imman isaanii ittiin determine godhanii ittiin murteessanii fi akkasumas dandeettii ittiin ilmoo addasiisuudha. Daa'imman addasiisuudha jechuudha. Daa'ima bara dhalaterraa daa'ima tokko barana yoo dhalate daa'ima sanirratti ilmoo bara dhufu dhaluu osoo hin taane amata 3 booda ilmoo dhaluu isaan dandeessisaa jechuudha. Yoo family planning yookaan immoo karaa ulfattisuu kana sirriitti itti walii galanii isaan hundinuu irratti hojjetan jechuudha. Maatiiwwan hundinuu haadhaa fi abbaan jechuudha. Sirriitti yoo irratti hojjetan family planning dandeettii kanaatan isaan kennaa jechuudha. Okay? And also by preventing unintended pregnancy, family planning and contraception prevents the deaths of mothers and children. Kanaa ulfa barbaachifne ittisuu keessatti karoora maatii yookaan immoo sirni ittisa ulfaa kun maal ittisa? Du'aatii haadholiitii fi du'aatii
children yookaan immoo du'aatii daa'immanii akka du'aatiin daa'immanii fi du'aatiin haadholii ol hin kaane ittisaa jechuudha. Prevent death of mother and child children kana jechuudha. Osoo barbaachifne ulfa yeroo isaan eeggatiin karoora maatiitiin yoo hojiirra oolchite maatiin takka du'aatiin haadholii akka hawaasa walii galatti du'aatii daa'immanii akka hawaasa walii galatti gadi bu'aa jechuudha. Yookaan immoo haati fayyaa taatii daa'imman fayyaa ta'a. Sanboo du'aatiin haadholiitii fi daa'immanii gadi bu'uu yookaan immoo ittifamuu isii ta'uu isaati jechuudha. Karaa karoora maatiitiin. Okay. Let us see the benefit of family planning and contraception. Faayidaawwan karoora maatii irraa argannu yookaan immoo contraception irraa argannu haala hallumee tokko tokkoon. Okay. First, preventing pregnancy related health risks in women. Look, kana jechuun maal ittifna rakkoowwan fayyummaadhaa kan haadholiidhaa kan ulfaa wal qabatan kana ni ittifamaa jechuudha. Kunni kanarraa baraaramaa jechuudha hawwan keenya rakkoo fayyummaa isaanii tan ulfaa wal qabattu irraa baraaramuu isaaniiti jechuudha. Akkasumas reduce infant mortality. Du'aatii daa'imman keenya akka malee gadi buusan jechuudha. Akka maleetti reduce ta'u yookaan immoo gad xiqqaataa jechuudha du'aatiin infantiidha yookaan immoo daa'immanii jechuudha. Du'aatiin daa'immanii gadi bu'uu isaaniiti jechuudha. Akkasumas empowering people and enhancing education. Kana jechuun maal seete maatiin takka karoora maatiitti yoo fayyadamte daa'imman lamaa sadii qofa yoo dhalte daa'imman lamaa sadeen san sirriitti waan isaan barbaachisu isaan guutte jechuudha. Empowering people jechuun kana. Akkasumas karaa barnootaatiin daa'imman lamaa sadeen dhalte san qabeenya keetii wajjin wal simsiiftee sirriitti ulaagaa silaa barumsaa hunda waan silaa isa barbaachisu hunda guutuudhaaf guuttee fi mucaasan yookaan immoo miyyoo san sirriitti barsiiftee bakkaan gahuu geessee jechuudha. Bakkaan gahuu danda'uun sun enhancing education jechuudha. Barnoota irratti illee akkatti gahee guddaa taphattaa jechuudha. Yoo maatii ofitti heddummeessitee barsiisuu dhabuurraa kan ka'e daa'imman kan keessuun barnoota gahaan argatan humna karaa hundaanuu abdachiiftuu yookaan immoo humna taatee fi ati paaroon gootu jechuudha. Daa'imman walirratti heddummeessitee qabeenya kee xiqqaatee rakkoodhaa jechuudha. Akka daa'imman sun waliif hin dandeenyetti. So kanaafuu haala kanaanis kana keessatti baay'ee gahee guddaa taphataa jechuudha. Enhancing education and empower people kan jechuu kana keessatti jechuudha. And also the other option is reducing adolescent pregnancy. So karaa keessatti gaa ijoollummaan ulfaa'u carraa ijoollummaan ulfaa'uudha gadi buusaa jechuudha. Reducing adolescent pregnancy kana keessatti gaa ijoollummaan ulfaa'u adolescence jechuudha. Osoo maalummaa ilmoodhaa maalummaa bultiidhaa osoo hin beekinitti ijoollummaan ulfaa'u reduce yookaan immoo gadi buusuu isaati jechuudha. Yoo family planning jiraatte fakkeenyaaf amma namni tokko shamarreen takka amata 13 yoo horomtu taate mucaan amata 20 yoo fuudhu taate mucaan kunis dila sunda sadarkaa saallameessummaa seenee jaalala jalqabaatan ijaan qabsiisantu itti jira. Biyyootanis ama 13 jaalala jalqabaatan ijaan qabsiisantu itti jira jechuudha. So jarri lamaan kun shamarreen amata 13 horomte tun qaamni hormaata isiidha karaa baayoloojikaalitiin dhugaadha yoo isparma ergattee ilmoo taati. Garuu fiizikaalii shamarreen sun fiizikaalii dila sunda maachuur hin taane akkasumas meentaalii maachuur hin taane jechuudha. Meentaalii sammuudhaan jechuudha. Meentaalii maachuur hin taane biyyoon nama 13 horomte sun. Kana jechuun maal seeti hin bilchaanne jechuudha sammuudhaan. Maalummaa bultiidhaan beektu. Faayidaa bultiidhaan beektu. Intalti abaluu horomte jechuuf horomte jechuun biyyoon nama 13tti sossobamtee yookaan immoo jaalala duraa saniin shaggotamtee heerumte malee qaamni siidhaa hin cimne jechuudha. Akka shamarree amata 18 yookaan amata 18 ol isanitti maalummaa faayidaa bultiidhaa hin beektu jechuudha. Maanaa bultiidhaan beektu.
Shamarreen tun qaamni isii hin cimne jechuudha. Qaamni isii hin cimne maaliif ulfa baadhattee ififuu ilmoodha. Ilmoo taatee ilmoo baadhattee ilmoo sun guddiftee ganaa dhaltee ganaa wanni ta'utti rakkoodha jechuudha. Siif rakkoo. Kanaafuu maal gooti shamarreen akkasii sun mucaan akkasitti ijoollummaan fuudhee fi shamarreen ijoollummaan horumte sun maal ta'uu qaban? Amata dura wal fuudhan san ilmoo akka hin argannetti yookaan xiqqoo ishee baran booda mujoon sun ifa amata 15 amata 16 fa'aa geessi amata 16 fa'aa ifa dabarti booda silaa ilmoo argattee hedduu gaarii ta'a jechuudha. Maaliif qaamni isiidhaa hin cimne. Qaamni isiidhaa bultiidhaaf hin cimne. Garuu baayoloojikaalii micireen geesse malee. Miciree gee malee mijoo amma 13 kanaaf miciree killeetu bilchaate malee qaamni isiidhaa guutuu qaamni wal hormaataa isiidhaa guutuu guututti wal hormaataaf yookaan immoo ilmoo baachuudhaaf yookaan immoo rakkoo bultiidhaa yookaan talikaa bultiidhaa kana gaggeessuudhaaf hin geenye. Maaliif shamarreewwan amata 13 fi sanii gaditti horuman hedduutu jira hawaasa keessa kan baay'ee rakkatan yeroo wal quunnamtii saalaa rakkatan jechuudha. Maaliif qaamni isaanii ni dhukkuba waan ta'eef qaamni isaanii hin cimne kanaafuu dhiiraa wajjin rafuu baay'ee ni rakkatti jechuudha. Kanaafuu yeroo galgala dhiyaatu hedduu rakkachuurraa kan ka'e sababa sanii hedduu sakkuu dandeesse jechuudha. Bareedee jechuudha. Isaniif maaliif isiin jaalala duraa isaanii horumte malee maalummaa bultiitii fi maaltu isii qunnamuu fi bultiin akkam akka taateef hin beekamtu waan ta'eef maal saayikoloojikaalii hin cimne jechuun mijoon tun saayikoloojikaalii. Ilmoo dhalaan takka saayikoloojikaalii cimuu danda'u qabdi jechuudha. Soo fakkeenya dhalaan takka amata 18 yoo fuune amata 18 yoo horumte mijoon tun qaamaanis sirriitti cimte jechuudha. Qaamni hormaataa asiidhatis sirriitti cimee dagaagee if danda'ee jira jechuudha. Dhukkubbiin ittiin dhagahamtu jechuudha yeroo wal quunnamtii saalaattis. Amma shamarree amata 13 tana dhukkubbii malee isii waa takka hin gartu jechuudha. Rakkoo jechuudha. Maaliif hin dandeessu jechuudha. Yeroo hojii akkasitti wanni ja'uu san hin dandeessu waan ta'eef rakkoodhaan rakkatti jechuudha. Ammas ulfarratti ulfooyte rakkoo garaagaraa itti dhufachuu qaamni isii hin cimne waan ta'eef. Amma saayikoloojikaalii hin cimne mijoon tuni maalummaa bultiidhaan beektu waan ta'eef mijoon amata 13 tun if dandeessee konfideensii waan hin qabneef akkanumatti bakka waamuu namni itti alaatti hasaasu fa'aa gurraan fudhattee dhuunfaa bultii keessaa baate jechuudha. Maaliif maalummaa bultii waan hin beekneef. Tun immoo cimte amata 18 tun immoo waa hundaanuu cimtee maalummaa bultii akka isii fayyaddu beekti. Maanaa bultiidhaa ana maree abbaa itti ta'e hin jiru beekti. Bakka namni tokko sossobuu barbaade yookaan namni tokko janaajenoo barbaade itti ofirraa dhoowwite maaliif maalummaa bultii beekti jechuudha. Maaliif hin heerume kaayyoo beekti jechuudha. Kaayyoo heerumteef beekti. Maalummaa maanaa bultii beekti jechuudha. Tun immoo maanaa bultiin beektu jechuudha. Shamarreen amata 13 tun. So haala kana keessatti jechuudha shamarreen akkasii sun yookaan immoo mucaan akkasitti amata 20 fuudhe sun adolescent pregnancy kun karaa kanaan akka hin ulfooyne karaa faamilii pilaaniingii yoo fayyadaman jarri lamaan amma wal fuudhu kun karaa faamilii pilaaniingii yoo fayyadaman akka ilmoon isaan gidduutti isaanuu ilmoodha. Isaan xiqqoo akka jajjabaatanii maalummaa bultii baranitti dhiiras ta'ee shamarran karaa faamilii pilaaniingii yoo fayyadaman adolescentii pregnancy yookaan immoo ijoollummaan ulfaa'uu namoota yookaan immoo jara wal fuudhe ni hir'isinaa jechuudha. So kana jechuudha qabxii nuti irratti haasawaa jirru jechuudha. Akkasumas slowing population growth kayyoo kana jechuudha. Maaliif reducing adolescence pregnancy kun jechuudha. Karaa biraatiin ammas akkuma garaagaratti aadaan garaagaraa fi amantiin garaagaraa jirti jechuudha. Addunyaa kana gubbaadha. Namoonni garaagaraa kan osoo waliin fuudhin jechuudha. Zinaa dalagantu jira jechuudha. Hedduu addunyaa kana gubbaarra jechuudha. Afaan garaagaraatti fi amantii garaagaraa aadaa garaagaraa qabu waan ta'eef dhalli namaa kun addunyaa gubbatti. So namoonni akkasii sun jechuudha. Osoo waliin fuudhin akka fireentii godhatanii kan wajjii galantu jira jechuudha. Yookaan kan waliif fayyadamtu jira jechuudha. Yeroon akkasii sun immoo karaa faamilii pilaaniingii kana yookaan immoo kontiraaseeptiivii kan fayyadaman isaan ififuu waliin fuune haraamitti dalaguu jiran jechuudha. Immoo haraam dalaguu jiraachuu isaanii wajjin immoo ulfi akka isaanitti hin dhufne taasisaa jechuudha. Maaltu taasisa? Faamilii pilaaniingii yookaan immoo karoora maatii kanaatu haala kana isaan taasisaa jechuudha. So maaliif booda wal fuunufaa jedhanii fireentii faa jedhanii dhoosaan faa akkasitti kan walitti dabalamtu jira jechuudha. Adolescensii yookaan immoo dargaggoonni yookaan immoo shamarreen dargaggoonni jechuudha. Kan osoo waliin fuudhan osoo namni hin beekan dhoosaa jechuudha. Dhoosatti waan akkasii karaa gootan namoonni akkasii sun ulfi akka hin dhufne karaa faamilii pilaaniingii fayyadaman jechuudha.
immoo kan gorfamu namoonni keessuun silaa ofirraa ifee ganii osoo absteen ta'anii gaariidha. Maaliif gochaan maataa rabbii fi namilleen yoo si argee si jaju yookaan immoo sitti beekamu gochaan maataa keessan irrumaa fagaatutu barbaachisu. Fakkeenya immoo isin akka sadarkaa bara baratatti absteenasii isin fayyada jechuudha. Haga heerumtutti atis akka fuututti absteen ta'uu qabda yookaan immoo irraa fagaachuu qabda jechuudha. Seksuwaal interkoorsi irraa fagaachuu qabda jechuudha. Haga heerumtee mucaa halaal sii ta'e heerumtutti atis haga fuutee mijoo halaal sii taate argattutti osoo waan akkanatti dhiyaatu baattanii baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Inni biraa slowing population growth baay'inaan saffisaan dabaluu lakkoofsa uummataa gadi buusaa jechuudha. Slowing population growth maaliif family planning yeroo hawaasni guutuun fayyadamu ilmoo irriftaa jechuufirra. Ilmoo baay'inaan saffitee deemsan irriftaa ilmoo san irriftaa jechuun immoo lakkoofsa uummataa biyya takkaa yookaan aanaa tokkoo waan immoo biyya guutuudha irrifta jedhama jechuudha. So kana fakkaata jechuudha. Inni itti aanu this is enough for our today's lesson. Until we join with the other next lesson. Goodbye.